ani addunyaa waaqoo abbaa qananii addunyaa ummanni Itoophiyaa hundi kan biyya keessa jirus kan ala jirus dhiiga mucaakoo haqa mucaakoo kanaa baaftanii isiniin jecha hangammaa tumsa naa gootaniif galata guddaa isinii galchaa warri sagantaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin maatii du'a lammaffaa nurra labsaa jirtan immoo akka nurra dhaabbatan isin gaafachaa maatii keenya akka jajjabeessuuf haqni mucaa kiyyaa akka nama baasu hanga ba'utti akkana cinaa dhaabbatan እኔ አዱኛ ዋቆ የቀነኒ አዱኛ አባት የልጄን ደም እንድታወጡልኝ የኢትዮጵያን ሕዝብ በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁትን እየጠየቅኩኝ እስካሁን ከጎኔ ለቆማችሁ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋናን እያቀረብኩ አንዳንዶች በሁለቱም ሳይድ በሶሻል ሚዲያ ላይ የማይሆን ቅስቀሳና የልጄን ደም ለመደበቅ የሚሯሯጡትን ከኔ ላይ እንድትቆሙ ስለሌላ ኮሜንት አይደለም ያቀረበችልኝ የነገረችኝ ምንድነው ለነገ እንትን የመኪና ፍቃድ ማውጣት ትችላለህ ወይ አለችኝ። ለማን ነው አንቺ ለምን ነው እስካሁን ያልተኛሽው በዚህ ሰዓት እንደሚቀምሰው በሌሊት የምትደውይው? የመኪና ፍቃድ ለማን ነው? ለአንቺ ከሆነ አውጣልሻለሁ፣ ለሰው ከሆነ ግን እንኳን እያሾፍኩባት ገንዘብ ትከፍያለሽ ስላት አይ ለአንዱ ነው አንዱ አለ እየሰማህ ነው አለችኝ። ስለዚህ በቃ ተኝና ጠዋት ደውይልኝ ሄደን እናወጣለን። የመኪና ፍቃድ ስል መንጃ ፍቃድ አይደለም፣ መኪና ለማስገባት ነው። ኢምፖርት ለንግድ ማለት ነው፣ የንግድ መኪናዎችን ለማስገባት። እቺ ልጅ ኦልሞስት ፌብሩዋሪ 20 እንደ ኢትዮጵያ የኢስት አፍሪካ ኮካኮላ ካምፓኒ ለሷ ዲስትሪቢዩተርና ኢትዮጵያ የሚመጣውን በሷ ስም እንዲሸጥ እውቅና ተሰጥቷት ያን ውል ለምሳሌ እኔ ጋር አለ በስራ ዙሪያ ማለት ነው። ሌላ ትላልቅ ስራ ለመስራት ባለ 5 ኮከብ ፎቅ ለመስራት የተሰጣቸው መሬት አለ። እዛ ላይ ስንወያይ ነበር። የተገዛ ሌላ እንደዚህ ትላልቅ ሀሳብ ያላትና ራሷን ለመግደል አይደለም ራሷን ለመጣል አይደለም እንደዛ አይነት ሀሳብ ያለውን ሰው እንኳን ካለ የምትመክርልኝ ነች። እና የሮሰንቲ ሰዓጃ ፊት ደቂቃት እንደሚለመና ወጅና ሰዓት ወርቴ ነማ ሄዱቱ መነከይሳ ኮፍላቱሬ ተበቻቱረ ካናፍ አንቀ አመ ናኖ ሰዓሰ ገሊቲ ምጭጆንቱን ኮምፒውተር ቱርቴ ደለጋ ቱርቴ ዋን ኢሲ ኦልካሴ በረኪና ዮካንሙ ዋን አመ ዳለቻን ዱበቱ በጌቲን ይራን ቦሩ ኢጥቃም ፈታፊን ጨርጄ ዋን ኢሲ በረኪና ኦባሳ ወኒ ተኮሌን እንጂ ካቴሌ በረኪና ህንዱይቱ ዮራኮን ሲረገ ኖርማሊ ዱራኒስ አነ ቢልብልቴ nadku jirakotu nanjati manatti ana asisti jada senegalemi amma kun woni te normally an amanu lendendo if ko 50 barama bakka barakina da yani isan bira khature yada shani mujahadi kanaf wan amma barakina wajhu wal qabadulle yadina nuti wan bakka sanjiru እኙ በካዮና እንጀተን ከእውነት የራቀ ውሸት ነው ማለት ነው። አሁን በሚገባ ይሄንን በፍጹም በረኪና ልጠጣ አታደርገውም። ምን አታነጭ በረኪና ልጠጣ አይ ዓለም እንዴት እየኖረ እንዳለ ባይዘው አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ላንሳላችሁ። እናንተ ቆይ እስቲ አንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ሰው እንዴት እንደሚያስብ ይገርመኛል። እስቲ አሁን ወጣ በሉና ዙሪያችሁን እዩት እስቲ። ስንት ሰው ነው በረንዳ ላይ እያደረ ያለው? ስንት ሰው ነው እየለመነ እየኖረ ያለው በቀን? ያ ሰው ለምንድን ነው ራሱን ከፎቅ የማይፈጠፍጥና ራሱን የማይገለው እንዴ? ለምን በተለያየ ዳይሜንሽን አታዩትም? እንኳን እሷ እንደፈለጋ መኖር የምችል ብዙ የቢዝነስ ስራዎች በእጇ ያለ ብዙ ስራ እየሰራ ሄዳ ፎቶ ተነስታ ብር ማግኘት የምችል ልጅ ወይ ከአንዱ ዓለም ጋር ተጣልታ ራሷን ትገላለች ብላችሁ ካሰባችሁ በጣም ሳስታችኋል። ስተም ነው ይሄ። ኖርማሊ ፌክ ነው። በቃ አላዋላ እየተካሄደ ነገር አለ። የተካሄደው ነገር ይውጣልን ነው እንጂ ያልን ያለ ነው። ራሷን እንደዚህ በረኪና ለምን አታ ነው በረኪና የምትጣው? እሱ ራሱ በረኪና አትጣም። ይሄ የሚያወራው አካል ራሱ በሷ ስም እየነገደ የሚበላው ማለት ነው።
Sagantaa keenya irraa keessatti weellisaa Andu'aalam Gosaa har'a mana murtii federaalaa Ramaddii Araadaatti dhiyaate. Gabaasaan BBC dhaddacha kana hordofee haala ture nutti hima. Egaa Andu'aalam har'a dhaddacha irratti yeroo dhiyaatu uffannaa gaddaa uffateeti kan dhiyaate akkasuma yeroo darbe guyyaa awwaalchaa sana awwaalcha irratti argamta risoorri isaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa ture. Du'a shamarree Qananii Addunyaa hordofuudhaan shakkamee to'annoo jala kan jiru kaadhimamaan ishee weellisaa Andu'aalam Gosaa har'a mana murtii federaalaa Ramaddii Araadaatti dhiyaate. Torban lamaan dura mana murtiitti dhiyaachuudhaan poolisiin yeroo qorannoo dabalataaf guyyoota 14 itti gaafatee ture. Dhaddacha har'aa irratti maaltu jedhame? Maatii olaanaatu hordofe. Egaa shamarree Qananii Addunyaa egaa lubbuudhaan dabarte guyyaa 2 booda ture. Bitootessa 3 weellisaa Andu'aalam Gosaa mana murtiitti dhiyaatee kan ture. Guyyaa sana egaa poolisiin qorannoo dabalataa gochuudhaaf guyyaa 13 itti gaafatee har'atti ture qabeellamame bitootessa 17 jechuudha. Har'a mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa kan Ramaddii Liddataatti dhiyaatee ture. Beellamni har'aa achitti qabamee ture. Har'a qaamaan achitti argameenis dhaddacha har'aa hordofeen ture. Weellisaa Andu'aalam Gosaa akkasumas ammoo maatiin miidhamtuu shamarree Qananii Addunyaa fa'aa namoota hedduutu dhaddacha irratti argame har'a. Dhaddacha har'aas beellamni isaa kan qabamee ture. Egaa poolisiin qorannoowwan dabalataa yakka kanaan wal qabatu lubbuu badii kana wajjin wal qabatu har'atti qoraddeetiin dhiyeessa ka jedhu ture. Poolisiin dhaddacha irratti wanni dhiyeesse maali? Qorannoo reeffaa taasifame bu'aa isaa dhiyeessee jira. Qorannoon reeffaa kunis kan poolisiin dhiyeessee bu'aan isaa maal akeeka kan jedhu irratti yeroo ibsus shamarreen kun lafa ol ka'iinsa qaburraa kuftee akka lubbuun ishii darbe kan akeekuudha jechuudhaan kan dhiyeesse. Kanaan alatti immoo dhimmoota akka bakka yakki kun itti raawwatame irratti qorannoo forensiikiitiif saamuda fudhatanii garee qorannoo forensiikii poolisii federaalaatiif erguu himeera. Kana malees ammoo bilbila shakkamaa kanaa kan Andu'aalam Gosaa qorannoo irratti taasisuudhaafis qaama dhimmi ilaaluu fi dabarsee akka jiruu fi bu'aan qorannoo qaamota kana lamaanii garuu hanga ammaatti akka inni aanneef dhaddacha irratti poolisiin kan hime. Kanaaf jechas guyyaa dabalataan barbaachisaa guyyaan 14 naaf heeyyamamu jechuudhaan poolisiin dhaddacha irratti kan gaafate. Andu'aalam waan dubbate qabaa? Abukaattoon isaa wanti jedhan yoo jiraate? Egaa Andu'aalam har'a dhaddacha irratti yeroo dhiyaatu bifa yookaan immoo uffannaa gaddaa uffateeti kan dhiyaate. Akkaatuma yeroo darbe guyyaa awwaalchaa sana awwaalcha irratti argamta risoorri isaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa ture. Bifuma saniin dhiyaate inni carraa dubbachuu hin arganne kan dubbate abukaatoo isaaniiti waan qorannoo poolisiin dhiyeesse jedhe kana irratti. Abukaatoon isaa maal jedhee bu'aan qorannoo reeffaa akka poolisiin dhiyeesse kanatti kan agarsiisu miidhamtuun kun lafa ol ka'iinsa qaburraa kuftee du'uu isheeti malee maamilli kiyya kun yakka ajjeechaa kanarratti hirmaateera kan jedhu waan hin agarsiisnee fi mirgi wabiisaa eegamee haala taa'ee hordofuu qabaa. Guyyaan dabalataa poolisiin barbaachisu. Kana malees ammoo dhimmoota poolisiin federaalaa ganaa qoraddeen xumurree jedhe fakkeenyaaf akka forensiikii qorannoo bilbilaa akkasumas kan kana kan ilaallatu waajjiraalee gurguddoo maamilli kiyya kun yoo bahee tooyi yookaan miliqsuu danda'u waan hin taaneef kana malees ammoo nama beekamaadha. Nama teessoo beekamaa qabu waan ta'eef guyyaa barbaadametti dhiyaachuu hin danda'a. Kanaaf mirgi wabii eegamuu fi qabaa kan jedhu kaasee ture abukaatoon Andu'aalam. Haa ta'uutii manni murtii dhimmoota gara lamaan hin kaane eegalaalee booda dhimma gaaffii mirga wabii abukaatoon Andu'aalam dhiyeesse qofaa gochuudhaani poolisiin guyyaa qorannoo 12 dabalataan akka sirriitti dhaga'ame odeeffannoo yoo qabaattan fuutanii too qaama seeratiin kennitu jechaadha. Qaama seeratiif kennitu. Isin garuu akka waan bira jirtanii wayiitti eebeelutu akkana godhe inni naaftani mortuuwwan maali uummanni akkanaa isaanitti gadi yaa'e bira jirtu yoo mucaan kun ishii miidhu bira jirtu argitanii jirtu isini rabbi moo maalidha ragaa fidaamee ragaa fidaa raguma tokko fidaa maali miqqanyaan akkanaa inaaftuun doofan akka Oromoo miidiyaa kanaa hin jiru. Abboo rabbi bakakkaa daa'ima keessan waliin maatii keessan waliin bakakkaa biyya hin jirre addunyaarra hin jirre rabbi isinitti gadaadhiisu ibidda isinitti gadaadhiisu. Ani Oromoon akkanatti uffatee bareedetoo akkanatti yoo wal jaalatan na gammachiisa. Garuu intala kana dhabuu keenyatti baay'ee tokkoon gadde dhugaan intala kanaa hin baati. Eenyutu akkashii godhe ni baati dhugaan intala kanaa achiin hin hafuu jechaadha.